qophii sagalee irbuuti. Kun qophii sagalee irbuuti. Kun qophii sagalee irbuuti. Kun qophii sagalee irbuuti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo baga jala bultii ayyaana waraana bilisummaa Oromoo 2020 nagaan geessan. Qophiin sagalee irbuu ayyaana kana sababeeffachuudhaan akkasumas haalota adda addaa irratti ajajoota waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa Jaalmarroo, godina kibbaa Jaalgollichoo wajjin gaaffiif deebii gaggeessine har'a guutummaasaa gaaffiif deebii isaan waliin gaggeessine isiniif dhiyeessina hanga xumuraatti nu faana tura. Ashiriyaa abbaa koo, ashiriyaa haadha koo, dabbarri ilmoo kan kee, naraasa garaa kan koo, dhibbannaaf galuu jettee, dhibbuu teessee gattoo, nagaan gaggeeffattee ilmoo kee, reeffa yommuu simattoo. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 2020 sadarkaa addunyaatti biyya keessaa fi biyya alaatti kabajee gargaarsa isaaf malus argachuudhaaf sochii bal'aa taasisaa tureera. Kanarratti hundaa'uudhaan ajajoota waraana bilisummaa Oromoo 2 kan godina dhihaa fi kibbaa gaaffiif deebii waliin gaggeessine guutummaasaa akkuma sin beellamneetti qabannee dhihaannee jirra. Jaalgollichoo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa, Jaalmarroo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaatiin. Gaaffii wal fakkaataa isaan gaafannee ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo 2020 sadarkaa addunyaatti kabajamu kun maal fakkaataan gaaffii keenya duraa ture. Amajjiin 2020 beekamu akkuma ayyaan kanaan dura Kaastoo bilisummaa Oromoo keessatti adeeffatametti amajjiin 1 ayyaan bilisummaa waraana bilisummaa Oromooti ayyaan wobooti. Egaa kan keessatti uummanni keenya bakka jiru hundatti biyya alaa biyya keessas haa ta'u haala qabatama siyaasa naannoo sanaa irratti hundaa'uudhaan yaadannoo guyyaa woboo amajjii 1 bakka jiru hundatti akka kabajatee walitti dhufee dhimma woboo irratti haal diina irratti haal biyyi keessa jiru irratti bu'uureffamni isaa irraa ka'ee bu'aa bayii adda addaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa bahee dabalatee wal qabsiisuudhaan kan waliin keessattuu yeroo amma kun yeroo duulli mootummaan saganteeffatee mootummaan Itoophiyaadhaa filannoo fuuldura kan duratti waraana bilisummaa Oromoo haqnee baasu jechuudhaan waraana guddaa kallattii Oromiyaatii fi kallattii kibbaa Booranaaf Gujitti bobbaasaa jiru keessatti amajjiin 2020 kan kabajamu ta'uu isaati. Kan keessatti ammoo gurmuu waraana bilisummaa Oromoo akkamiin tiksinaa woboo akkamiin jabeeffannaa hayyoonni warrooti diin kennaa kanneen akeekaa bilisummaa fi bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaa karaa sambituu barbaadan yeroo ammaa qophii akkam qabanii maaliif jiru maal ta'aa jiru kan jedhu wal bira qabnee ilaaluudhaan maatiin waraana bilisummaa Oromoo fiidhaan ayyaanni amajjii bara haaraa akkuma duraanii sanatti kabajameetti isin dura sana sirnaa fi kabaja isaatiin asitti dhufu uummata Oromoo biyya alaa jiran hundumaa silaa uummati Oromoo taa'ee Itoophiyaa keessa jiru haala akkamii keessatti kabajachuu danda'a yoo jenne wal nam gaafachiisuu miti. Bakka bilisummaa fi diimokiraasiin hin jirretti akkuma dhoksaatti 1-2-3 kabajachuu danda'u. Garuu warri biyya alaa jiruu fi biyya keessatti diimokiraatiif ta'eessatti argamu ayyaana amajjii ayyaana woboo ta'uudhaan maqaa woboo otoo irraan maqsin maquu woboo sanaan bakka jiru hundattuu kabajachuudhaaf woboo kaleessu kabaja uummata Oromootiif jedhu isaanii adda addaa qabbalee haarsaa lubbuun isaa qabbalee waan tureef uummati keenya
waa'ee wobootii fi seena wobootii jaallan takkaanii kaleessa urree kana taasanii darban wal kaasisuudhaan ayyaan san irratti san qofaan akka woboon maddi galii olaanaa argateetti jirtu diinaa filannoo kan durattuu dhabamsiisnaa jedhee kallattii adda addaa honga adda addaatiin nutti socho'aa jira. Kanaafis akka hundeessinee karooraa fi sagantaa isaa fashalsuu dandeenyutti huudhoo hundeessuu irratti walumaa galatti Oromoo bakka jiru hunda kana qabatee akka godhu barbaannaa jechuu gabaabumatti kan saniin jechuu barbaadu maqaan waraana bilisummaa Oromoo taasisuma sharafuun waan barbaachisuu miti. Guyyaan ammayyaa guyyaa wobootiidha. Maqaa biraati wanni itti godhaniitti hin jiru. Maqaan waraana bilisummaa Oromootiin kabajamee akkasitti sirriitti dinagdee waan sanirraa kan woboof oolchuudhaan qaamota adda addaa kan woboon filateettini karaa dinagdee mataa isaa akka argateettini wal'aansoo waraana mootummaa wal qaban ala jiran kan keessatti qaamota woboon bakka bakkatti godhateetti jira. Faayinaanshalii keessattuu warroota sirriitti woboo kan jedhu waan ijaarame karaa sanaan woboo taksifoo kan jedhu waan dhaabaleef sanaan bakka hundattuu uummata Oromoo bakka inni jala jirtan irratti labsii dhaqqabsiisanii qophaa'anii karaa sanaan yoo godhame gaariidhaan jedhaa waanti gabaabummaa kana. Uummanni Oromoo kana dura ayyaanota akkasii mul'atee hin kabaju. Gariin immoo maaliif akka kabajamuyyuu yoom akka kabajamuyyuu hin beeku. Warri beeku ammoo akka walitti dhufuuni akka wal amanuun iccitiinii dhoksaanii bakkaa bakkatti kabajaa ture. Yeroo dhiyoo as ammoo fincilli diddaan akkasumas lolli gabrummaa jalaa ba'uuf taasifamu bakka adda addaatti jabaataa humna godhataa irree godhataa dhufe ayyaanni akka amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka eebila 15 guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo akkasumas akka waxabajjii 15 guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo hundeeffama akkasii ayyaanonni kabajamanii ifatti mul'atanii gara kabajachuutti gara seenaa qabsoo Oromummaatti fudhachuutti guutuu Oromiyaa keessatti akka ta'uttidha. Humnaani jechuun wareegama qaalii kafalamaa dhufeen humnaan cabsanii keessaa bahuuni ayyaana akkasii yookaan guyyaa yaadannoo akkasii namatu namaa kenna osoo hin taane dhiigaaf lafee waan dhufe waan ta'eef humnaan bahee kabajachuutti ga'ee keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo as keessatti shoora guddaa taphatanii Oromiyaa guutuu keessatti mul'atanii kabajuun akkasitti dhufee jechuudha. Qabsoon yeroo dheeraa gaggeeffamee ayyaanota yaadannoo akkasii yeroo irraa yerootti dhoksaadhaa gara ifaatti baasaa humnaan gara ifatti bahuutti deemuu suni waan har'a jirru kana fideera. Waan har'a jirru kana ammoo injifannoo isa guduunfaa Oromiyaa keessatti akka ayyaana saba Oromoo guyyaa yaadannoo uummatis waraannis wal ta'ee Oromiyaa bilisoomte keessatti saba Oromoo bilisa ta'een kabajamu ta'ee osoo hin xumuramiin rarra'ee hafe. Injifannoon argameera. Ifatti bahanii kabajuun dhufeera. Alaabaa kanaan dura namni qabatee socho'uu miti. Morma irratti akka calleetti kaayachuu miti. Yoo waliin argame yookaan ammoo alaabaan suni humna tika mootummaatiin namoota ittiin qabachuu barbaadanitti kennanii waliin ittiin hidhamaa ture sana ifa baasee mirmirseera. Kuni tola miti namni tola namaa kenneen jiru dhiigaan dhufee jechuudha. Inni kuni garuu har'as bilisa ta'ee dirree bilisaa irratti Oromiyaa bilisoomte keessatti guyyaa yaadannoo waaltaa uummanni marti irratti walii galee kabaju ta'ee hin guduunfamne jechuudha. Kanaaf har'as ayyaana guyyaa woboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko akka guutuu biyyaatti Oromiyaa bilisa taate saba Oromoo bilisoome waliin kabajachuun hin danda'amne. Garuu eenyuyyuu eessattiyyuu nu dhorkuu kan hin dandeenye warri dammaqiinsa sanaa qabu guyyaan kun maaliif akka kabajamu beeku ni kabajataa jechuudha.
guyyaa oboo kaabara dhufuu kana jechuun 2020 torbee booddee kabajuuf adeemu uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaatti ifaan ifatti kabajachuu yaadachuu guyyaa injifannoo guyyaa gammachuu waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru wal funaanee dhiichise waan ta'eef dhiichisaa kabajee yaadataa darbuu irra jiraataa dhaamsa jedhuudhaan qaba. Jooniin litaa jooniin baa jooniin kabaa jooniin kibbaa biitu gallii jirraani jirra waboonni jirra abdiin goruu abdiin biyyaa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi dhihaa guyyaa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo 2020 ilaalchisee gaaffiif deebii isaaniif geggeessine sirboota adda addaa waliin qindeessinee jirra akka armaan gaditti caqasaa jechaa isin affeerraa. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo abdii uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo dambooba uummata Oromooti. Gaaffiif deebii dhiyaadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo erga hoogganni dhaabaa karaa nagaa biyyatti galee asii amma waggaa tokkoof baatii jalaa qophiilee jirra. Kan keessatti ammoo akka kaleessa mootummaa fi hoogganoota mootummaa dhaabatanii woboon adamsuudhaan woboo humnaan hiikkachiisu jedhan sana osoo hin ta'in woboon humnaan hiikkachiifamuun laayyuu akka hin taane wanta isaatiin burree qirree isaatiin sagantaa fi karoorri woboo irratti kan woboon cabsuu danda'e sadarkaa yoo naga'e kan keessatti kallattii jenne kan hundaanuu yakki waraanaa hedduun hanga hin jenne kan sadarkaa addunyaatti nama mootummaa kan gaafachiisuu danda'u uummata Oromoo irratti tiksata irratti qote bula irratti daldala irratti barata irratti dargaggeessaaf dargaggeessi qeerroo qarree irratti yakki waraana olaanaan mootummaa waan geessifamaa turee fi is kana ofirraa ittisuudhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo humni barbaachisaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kana gahee godina Oromiyaa hundaa yommuu ga'u akkuma baay'inaan baay'ata deemu akkuma aynaan guddata deemutti gargaarsa faayinaanshalii ekonomikaalii waan itti barbaachisuuf akka namni gurmataa guddataa deemuun qabsoon bal'ataa deemuun dinagdeen dabbataa waan dhufuuf kana irraa kan ka'e waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo qarqaaruun barbaachisaadha. Irra isaan qofaa miti haalli impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa keessa jirutu ilaalte yakkoonni adda addaa kanneen bilisummaa fi walabummaa uummata Oromootti namannee kanneen kabajamuu jireen murteeffannaa uummata Oromoo barteeraaf gaafatetti namannee yaajiboodhaan ashuuriidhaan jechoota qabsoo kan carsuu fi akka dhiibbootaatti ilaaluu dadarbataa waan jiraniif akkasumas ammoo humnoonni gooddessitoonni sirni duraan darbee fi harcaatonni naftanyaa hedduun qabsoo bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan waan jiraniif kan waliin nuti Oromoon haala diinonni keenya diinonni Oromoo keessa jiruu fi maal hojjetaa jiran ilaaluudhaan ofii maal ta'uu qabnaa kan jedhu waan ta'eef kan irra kaanee yeroo kanatti waraana bilisummaa Oromoo kan duraanii caalaa hundeessuun bifa adda addaatiin ijaaruun murteessaa ta'uu hubachuudhaan kanaa jechuun sababii jennee fi gabaabsee fi tuqe sababa kanaaf woboon murteessaa jechuun woboon jiraachuun woboon humna ta'uun haqa humna kanayyuu guddoo ta'eera kanayyuu caalaa ta'uun barbaachisaadha. Maaliif yoo jennee darbi jitu kun afaan tokkoon gara filannoo tabeela jirraa jedhu gara filannoo tabeela jiran san keessattuu wanni jechuun mul'ata jira. Filannoon kunuunfuu filannoo akkam ta'uuf deemaa inni jedhus waan wal nama gaafachiisu ammatti bal'inaan kana kanallee jechuu baate kanaaf gabaabumatti waraana bilisummaa Oromoo humna taasisuun gargaaruun tibbisuun bira dhaabbachuun akka uummata Oromootti murteessaadha jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo abdii uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo dambooba uummata Oromooti. Daandiin irra adeemame dheeraa fi wareegamni kafalame ulfaataan sun ammayyuu hin goolabamne waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo har'as ta'ee boru
akka sabaattis sabni Oromoo waraana hidhatee isa barbaachisa. Biyyuma kamittiyyuu mirga ofii deeffachuu fi karaa nagaan innaan qaawwi duunnaanii qawwee kaasuun akkuma jirutti ta'ee gaafallee bilisa bahanis biyya ofii daangaa ofii saba ofii haala kamuu keessatti rakkoo mudaturraa tiksuu fi humni hidhatee waraanni biyyaa ni jiraata. Ammoo nuti sadarkaa kanarra hin geenye sadarkaa biyya ta'anii waraana biyyaa ijaarrachuu miti biyya keenya iyyuu bilisa hin baasne sabni keenya iyyuu har'aa roorroo gabrummaa jalatti cunqursaa addaa keessatti ajjeefamaadha jira waan ta'eef waraanni kan ammaa caalaa inni adeemsa yeroo dheeraa lubbuu jaallan qaqqaalii fi lubbuu saba Oromoof hedduu galaafatee kun xumura akka argatu taasisuu fi waraana bilisummaa Oromoo gama hundaanuu qaamaa qalbiin hidhannoon dinagdeen odeessaan gama siyaasaan waa hundaanuu jabeeffachuu yerootti Oromoon qabu yeroo isaa amma yeroo baay'ee kiriitikaal ta'e keessa kan nuti jirru yeroo itti biyya impaayera Itoophiyaa kana keessatti gama hundaanuu wanti adeemaa jiru baay'ee yaaddoo addaa uumee jiru yeroo itti biyyi Itoophiyaa soba adda addaa irratti ijaaramte suni somni sun qolli irraa bahaa jiru somni qolli irraa bahaa jiru kun immoo aadaa sobaa irratti biyya ijaaramte akkaataa kaleessa hubannurraati hubannaa addaa wayii uumaa jirtu kana keessatti sabni Oromoo waan silaa barbaaduu fi biyyittii keessatti cunqursaa inni keessa ture somni amma kallattii adda addaan Paandoraa boofti jedhan sana bananii gadi gadhiisan sanaanii namni burjaaja'aa jiru Oromoon achi keessatti akka sabaatti akka biyyaatti of kabachiisu yookaan biyyittii keessatti walqixxummaa dhugaa sobarraa adda ta'e Itoophiyaan hawaasa ishii keessa jiru hunda hammachuu dandeessu walqixxummaa sana sabaaf sablammoota biyyittii waliin jiraachuu yookaan ammoo biyyoota sabaaf sablammii Itoophiyaa kana waliin Oromoon biyya mataasaa danda'e tolfatee ollaa gaarii ta'ee of kabachiisee kan namaas walqixxummaa jirtuun wal kabajee buluu sana tolfachuu irratti waraanatu isa barbaachisa. Ammatti ammoo waraanni gaaffii Oromoo qabatee jiru hiree ilmaan Oromoo egeree Oromiyaa qabatee jiru osoo hin sharafamiin galmaan ga'uuf wareegama kafalaa jiru waraana uummanni Oromoo kaleessa ijaarrate ilmaan Oromoo qaqqaaliin itti wareegamanii furreen kaleessa saraaran waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo yaadachuun sinnisuun bira dhaabbatuun jabeeffachuuni amajjii tokkootiif qofa raawwatutti miti kan guyyaa tokko qofaafis yaadatameef guyyaa tokko qofaafis immoo buusii wayii walitti qabamee bira darbamuu miti. Waraana Oromiyaa gara rarraga bilisummaatti geessee fi Oromiyaa egeree ishee tiksee jiraachisuu danda'u ta'eetiniin ilaalama waan ta'eef waraana waa hundaan guutuu ta'e gaaffii sabaa qabatee socho'uu osoo hin taane deebisee saba guddaa kana irreetti godhee saba bal'aa afaan aadaa hiree biyya wal fakkaatu tokkitti qabu kana sirroomsuu fi walqixxummaan biyyoota ollaasaa waliin jiraachisuu danda'u waraana akkasiif ijaarrachuu nu gaafata waan ta'eef kuni yeroo hundumaa fi bira dhaabbachuu fi ijaarrachuu nama gaafata Oromoo gaafata jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa amajjii tokko qofa osoo hin taane yeroo kamuu irra deddeebi'ee yeroo kamuuyyuu hireen Oromoon amma lafaa qabu qaanii gabrummaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne Oromoon keessa jiru keessaa baasuu fi waraanni dhaabbatee jiru waraana bilisummaa Oromooti waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun kan guyyaa tokkoon murtaa'u miti. Yeroo hundumaayyuu ilmaan Oromoo gabrummaa jala jiraachuu of dammaqanii beekanii bilisummaa barbaadanii waraana bilisummaa Oromoo sinnisuun bira dhaabbachuun dirqama yeroo hundaatiin jedha.
bilisummaa Oromoo kana gaggeessaa jiru immoo hoogganoota warra karaa nagaa deemna jedhan quunnamtii godhu tokkoyyuu hin qabu. Gargaarsi karaa sana walitti qabamee haala kamiin iyyuu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatamu hin jiru. Uummanni Oromoo daandiin karaa nagaa mootummaa waliin hojjechuu hin danda'amu jedhee waraana bilisummaa Oromooti. Amanuu daandii sanarraa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu irra jiraatu. Daandiin inni waraana bilisummaa Oromoo irra gargaaruu fi waliin qabsoo finiinsuu irra jiraatu kala taasifoorsii jennee akkasumas immoo namoota adda addaa bakka adda addaatti kaayyannee jira. Kan akkaataa taasii himuu yoo baadhe haala hojii keenya taasisuu dhabuuf jechuu kooti. Isaa taanaan hoogganoota akkasii tokko lama jedhee maqaa dha'uun hin danda'a. Haala ittiin guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kabajamu amajjii kanaallee wanni dhagahuu jirru guyyaa oboo hin jennu jechuufaa nama jiru jira. Guyyaa oboo kan jedhamu oboo as jiru achi jiruu miti. Guyyaan oboo seenaadha. Guyyaa seenaatu yaadatama. Guyyaa seenaa sana jijjiiruutu barbaachisa yoo ta'e nama tokko yookaan nama lama yookaan hooggana tokko yookaan lamaa miti. Seera qaba dhaabichi. Seera qaba. Akkaataa itti waa jijjiiruu danda'u, fooyyessuu danda'u, itti dabaluu danda'u seeratu jira jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni akkasitti ibsaa waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jechaa nama guddaa jettan haala kana keessa deemanii ammaaf abaluu jechuun maatu uummanni Oromoo ni diida jiru hunduma beeka warra kana waan ta'eef kana akkasittiin quba yoonaa qabaattee namni dhaga'ullee isa kana guddaajii akkasiirraa yoo oole guyyaa waraana bilisummaa Oromoo diidatti hafee mana galee achi galee osoo hin taane seenaadha. Amajjiin tokko guyyaa seenaati. Guyyaan seenaa sun immoo bilisoomnee duubayyuu ni yaadata guyyaa waraana keenyaati waan ta'eef. Kanaaf namni jijjiiruuf mirgatti qabu jechuudha. Yoo jijjiirrate immoo saba Oromootu jijjiira. Kan akkasittiin quba qabaatee yoo socho'e namni bareedaa natti fakkaataa kanuma jechuun barbaadan. Haa ta'u gaa dhumarratti dhaamsa ilmaan Oromoo biyya keessas biyya alaa jiraniif akkasumas qeerroo qarree hundumaafuu waraana bilisummaa Oromoo dhihaa jiru bahaa jiru giddugaleessa jiruuf dhaamsa qabdu. Kabajamoo ta'uuta ilmaan Oromoo bakka jiran hundaa fi waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota bilisummaa Oromoo hundaafuu dhaamsi qabnu yeroo qophiitti maan gaafatudha. Yeroo kunni yeroo adeemsee nama kan moototii keenya abbootiin keenya akaakileewwan keenya kaleessi itti kufan adeemsan yaadachuudhaan waan abduu uummatni gargaaruudhaaf jiramu hundayyuu itti dammaqu ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo bakka inni jalqabitti jabeeffachuudhaan qeerroo bilisummaa Oromoo qeerroo qarree jabeeffachuudhaan hawaasni Oromoo harki wal qabatee dhaabbatibbaa afaan isaa galeessatu hin jenne bakka hundumattuu waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan akeeki keenya ganama sana akki sharafan ibsuun wantoota kalee arganne idditi mirgoota kalee qabsoo kana arganne jechuudha idditi itti gochuudhaan sanirra dhaabbannee akeeki keenya guddicha amma dhufuu keenya duratti ilaalaa jirtan galmaan gaachuufi wareegama guddaa harka guddaa qaama kasammuu dinagdee hunda waan dhufeef uummanni Oromoo malaaf toofta gowwoomsa mootummaa aangoo jiru osoo burjaajofne akka Oromoo mammaakee jedha akaawwiin lamxii duratti jedhan sana bakki jiru hundattuu akeeki keenya ganama sana galii isaa atti muru gosa taasisuun wal dhaabbanne yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo bilis ta'ee fi Oromiyaa waraana taate ilaan arguuf jecha waliin Jajjabeen waboo jajjabeen Ayyee uummanni Oromoo waan barbaadu beekaa. Sanaafis du'aa jira. Sanaafis rakkoo hedduu keessa maatii hedduun faca'ee mootummaan kun waan injifachuu hin dandeenye gaara guddaa tokko dhiibuutti jira. Bara dhufaa dabraa waan kanarraallee barachuu bayyanachuu mootummaa hin dandeenye. Uummanni kun jilbeenfatee hin beekuu fi jilbeenfachuuf hin jiru. Daandii amma deemerraa
wanta isa hafetu baay'ee xiqqaa waan ta'eef daandii fagoo irra deemetti hin deebisu. Kanaafiyyuu bakka jiru hundumaa eenyuun hoogganamaa jiru uummanni Oromoo gabrummaatu isa baasee roorrootu hadhaa'ee kanatu namoota fedhii wal fakkaatoo qaban immoo walitti fidee yaada wal fakkaataa kana walitti kuufatee gara tuulluu fiixee gubbaa iddoo dhaabbachuu barbaadu sanaatti dhiyaatee adeemutti jira. Kanuma jabeeffanna. Namni yeroorraa yerootti waan xixiqqoo tokko nutti kennee hojii manaa nutti laatee har'a ka'i boru ciisi ibsaan taa'inuun jechuutti jira. Uummanni Oromoo akkas ta'uun qabu. Qeerroof qarreen Oromoo akkas ta'uun irra hin jiraatu. Waan barbaannu beekna bilisummaa saba Oromoo, walabummaa fi birmadummaa Oromiyaati. Yoo barbaanne immoo walqixxummaan Itoophiyaa biyya hunda nu keessummeessitu keessatti waliin jiraachuu ijaarrachuu ni dandeenya. Kana hanga ta'etti gaaffiin afaanii, gaaffiin Finfinnee, gaaffiin wanti hundaa xixiqqoon kun ilmaan keenya guyyaarraa guyyaatti wareegama kafalchiisuun qaban. Gaaffii isa guddaa bilisummaa sabaaf wal faana haasofsootu. Kuni dhaamsa kiyya saba Oromoo maraaf warra dheebuu bilisummaa qabanii bilisummaa barbaadaniif kan dabarfadudha. Fayyaa ta'e jaalladha. Jajjabeen waboo. Jajjabeen waboo. Ilmaan Oromoo bakka mara jiran biyya keessas biyya alaa jiran wanni gadi jabeessinee dhaamnuuf akeekni waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisoomsuu gabrummaa jalaa ittiin bahuu qofa osoo hin taane akeekni waraana bilisummaa Oromoo hegeree Oromiyaa ijaaramtuuf yookaan hegeree Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessa karaa nagaa fi walqixxummaadhaan jiraattuuf waraana humna qabu, waraana sadarkaa addunyaattuu isa barbaachisu uummachuu ta'uu beekuun barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaa fi Oromoof dhaabbate ijaarrachuu akka barbaadan beekuun barbaachisaadha. Kana ijaaruuf maallaqaan gargaaruu baatii tokkotti buusii buusuudhaan kan hin dhaabbanne ta'uu ijoolleellee kan itti guddifnu maatii keenyallee kan ittiin qaabsiifnu ta'uu ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan beekuun dansaadha. Waraana yeroo tokko dhaabbatee yeroo tokko diigamu osoo hin taane haga bilisoomnu qofatti kan nu gargaaru osoo hin taane hegereen Oromiyaa fi Oromoof waraanni barbaachisaa waan ta'eef addunyaan gara fuulduraatti akkaataa isheen itti deemturraa gaanfi Afriikaa fi Afriikaan akkaataa itti tarkaanfataa jiran irraa yennaa ilaallu addunyaan kun sabni humna hin qabne, sabni ititee hin jirre, sabni waraana hin qabaanne gonkumaa bilisummaan jiraachuu akka hin dandeenye mul'achaa jira. Kanaaf akeeka waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisoomsuutti aanee Oromoon waraana mataa isaanii waa hundaan guutuu ta'e gadi dhaabuu fi hundee isaa ijaaraa jiraachuusaas uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa beekuu qaba. Furmaanni Oromoo isa kana. Furmaanni Oromoo inni dhumaa dubbii Oromoo cufachuu kan dandeenye yoo waraana qabaanne yoo humna qabaanne qofa ta'uu ilmaan Oromoo beekuu qaban. Kun dirqama Oromummaati. Waraana bilisummaa Oromoo eessayyuu kan jiru gargaaruun lammii biyya alaa ta'ee kan jiraatu Oromiyaa keessatti dhaaba siyaasaa kamiin keessayyuu haa jiraatu hegeree Oromiyaan qabnu tokko waan taateef ilmaan Oromoo bakka jirtanitti karaa dandeessanii waraana bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa fiduufi hegeree Oromiyaaf waraana Oromiyaa ijaaruu keessatti qooda keessan akka gumaachitan dhaamsa isiniif dhaamna.
dhalli Oromoo akeekni waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa fi hegeree kan si hubatan kan gargaaruuf keessa keetti murteessite akka dhuunfaatti akka gareetti akka ijaarsaatti akka afooshaatti akka amantiitti akka sabaatti gargaaruu kan barbaaddan garuu immoo gargaarsi keessan fuullees haa ta'u dhoksaadhaan gaggeeffachuu kan barbaaddan woboo taask foors karaa dandeessaniin quunnamtanii karaa gargaarsa mataa keessanii waliin haasa'uu dandeessan. Woboo taask foors yeroo dheeraaf gargaarsa kan godhan kan sirnaa fi heeraa fi seeraan harkaa fuudhee galfata kanas waraana bilisummaa Oromoodhaan ga'uuf qooda isaanii ammoo gaafa kaayyoon kun milkaa'e ifatti ummataaf labsuuf qophii taasiseera karaa dandeessanii woboo taask foors quunnamaa. Akeekni kun qabsoo har'a nu muddaa jiruuf qofa kan taane beekuun barbaachisaadha. Waraana Oromiyaan bor qabaattuuf har'a hundee isaa gadi dhaabuuf hojjetamaa jiraachuunis beekuu barbaachisaa. Qophii keenya xumurreerra. Kanarra walitti nuunu akka hiriyyaa malkaa buuteetti waliin qabsiifnu. Kun irbuudha. Irbuu Oromummaa dirqamni Oromummaa nutti kennite. Nagaan jiraadha. Jajjabeen waboo jajjabeen waboo